Humnoonni mootummaa Oromiyaa iddoowwan garaa garaatti namoota nagaa hirmaannaa siyaasaa hin qabne waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun hidhuu saamuu fi mana uummataa gubaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu ganda Gorbaa Guddinaa keessatti raayyaan ittisa biyyaaf dabballoonni mootummaa kaleessaaf dheengadda namoota nagaa qabuun hidhuu maddeen OMN itti himanii jiru. Gama biraanis godinuma Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuqumbaa iddoo Daalatti jedhamuttis raayyaan ittisa biyyaa bobba'uun mana jiraattotaa gubaa fi qabeenya saamaa jiru jedhame. Godina Hararge Bahaa aanaa Baddannoo gaara mul'ataatti sidhaaf dararrii kan itti fufe yoo ta'u namoonni hidhaman dhukkubsachuun yaala fayyaa dhoowwamanii haala rakkisaa keessa jiraachuu maddeen himaniiru. Duulli hidhamtoota siyaasaa magaalaa Dirree Dhawaatti hidhaman haqa isaanii gaafachuu marsaa hawaasaa irratti adeemsifamaa jira. Dhalattoonni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti rakkoo siyaasaatiin wal qabatanii hidhaman murtiileen dabaa irratti murtaa'uun hordofee rogeeyyii fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa haqa isaanii gaafachuu irratti argamu. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee dargaggoonni sagalee isaanii dhageessisuuf daandiitti bahan qabamanii magaalaa Dirree Dhawaatti kan hidhaman yoo ta'u ragaa sobaatiin murtii waggaa 10 hanga 22 tti murtaa'ee jira. Duulli hidhamtoota siyaasaa kanaaf haqa gaafachuu kun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaariif xalayaa banaa barreessuun adeemsifamaa kan jirudha. Baqattoonni Oromoo biyya Jibuutii keessa jiran haala hamaa keessa jiraachuu himatu. Baqattoonni biyya Jibuutii mooraa Aliddee keessa jiraatan rakkoo nuti keessa jiru guyyaa guyyaan nutti hammaachaa jira jedhan. Akka baqattoota keessaa namni tokko OMN'f yaada kennetti nuti lubbuu keenya baraaruuf biyyarraa baqannus furmaatan argannee jedhan. Baqattoonni kunniin mooraa kana keessatti osoo nuti maatii waliin rakkannu qaamni dhufee nu dubbise rakkoo keenyaaf fala barbaadaa jiru tokkollee hin jiru jedhaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti gartuun faanoo saamicha qabeenyaa fi haleellaa raawwataa jiraachuu maddeen himan. Humni ilaalcha finxaalessummaa tarkaanfachiisu faanoon aanaa Abbee Dongorootti haleellaa raawwachuu fi magaalaa guddoo aanichaa qabachuuf gandoota akka Botoroo, Booraa, Gulaantee, Tulluu Gaanaa fi Alii keessatti wal ijaaraa jiru jedhan maddii odeeffannoo OMN. Gareen olaantummaa Amaaraa deebisuu fi Oromummaa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffachuun bobba'e kun magaalaa aanaa Abbee Dongoroo irraa kiiloomeetira 15 fagaattee kan argamtu magaalaa Gulaantee keessatti wal ijaaraa kan jiran yoo ta'u bulchaan aanaa Abbee Dongoroo obbo Tasammaa Shoonee dhimma kana osoo beekuu callisee jedhu maddeen OMN. Siraajii sabaaf dhimma kana irratti waan qopheeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo gandoota garaagaraa keessatti saamichii fi ajjechaan humni finxaalessi faannoon adeemsisu hammaatuu fi humni kun haleellaa banuuf qophaa'aa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Magaalaa aanaa Abbee Dongoroo qabachuuf humnoota waraanaa gandoota garaagaraa keessatti walitti qabaa jiraachuu humnoota kanaa OMN itti kan himan jiraattonni aanichaa qaamni mootummaa sochii garee kanaa osoo argu cal'isa jedhan. Gareen farra saboota Itoophiyaa ta'e faannoon hagayya 30 bara 2023 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 24 bara 2015 aanaa Abbee Dongoroo ganda Tulluu Mootii jedhamu keessatti haleellaa raawwachuun qonnaan bultoota 20 irraa waan isaan qaban saamuun namoota lama kan maqaan isaanii Taarikuu Waaqumaa fi Dhaabaa Waaqee jedhaman ajjeesuu maddeen himaniitii jiru. Qonnaan bultoonni ganda Tulluu Mootii qe'ee isaanii irraa buqqa'uun maatii wajjin bosona keessa jiraachuu isaanii kan himan maddeen OMN qabeenyi qonnaan bultoonni ganda sanaa qaban hundi faannoo Amaaraatiin saamamee jira jechuun haala achitti raawwate ibsu. Gartuun finxaalessa faannoo haleellaa ganda Tulluu Mootii irratti erga raawwatee booda gandoota ollaa kan akka Wiirtuu Seenxaa dabalatee gandoota biroo hedduu qabachuuf qophaa'aa jiraachuu isaa odeeffannoon OMN maddeen irraa argate ni mul'isa. Hawaasni aanaa Abbee Dongoroo gandoota garaagaraa keessa jiru wabii nageenyaa mootummaa irraa hin qabnu jechuun meeshaa ittiin of eeganis akka hin qabne himatu. Faallaa kanaatiin humni finxaalessa faannoo meeshaalee waraanaa gurguddaa fi loojistikiin deeggarame aanaa Abbee Dongoroo keessa buufataa jiraachuu maddeen himaniitii jiru. Saamichi qabeenyaa ajjechaa fi doorsisa ummata irratti faannoon raawwatamu kana uummanni bulchaa aanaa fi raayyaa ittisa biyyaa naannichaatti himatus qaama jalaa dhaga'uu hin arganne. Waraanni mootummaa aanicha keessa qubatee jiru kan raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa hooggansi isaanii dhalattoota Amaaraati kan jedhan maddeen wayita isaan uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii fi saamicha adeemsisan callisanii ilaalu jedhu. Humnoonni finxaaliyyee Amaaraa faannoo waraana raayyaa ittisa biyyaa waliin naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru jalaa baqatee gara aanaa Abbee Dongoroo ce'aa jira kan jedhu maddi keenya Biraam gandoota garee kun keessa buufate bulchiinsi aanaa osoo beekuu callise jedha. Humni ilaalcha finxaalessummaa tarkaanfachiisu faannoon aanaa Abbee Dongorootti haleellaa raawwachuu fi magaalaa guddoo aanichaa qabachuuf gandoota akka Botoroo, Booraa, Gulaantee, Tulluu Gaanaa fi Alii keessatti wal ijaaraa jira jedha maddi odeeffannoo Oromiyaa miidiyaa neetworkii. Ganda Tulluu Mootii jedhamu kana keessatti milishoonni faannoo wajjin hidhata qaban halkan dukkana da'eeffatanii uummata saamaa jiru kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN. Milishaan maqaan isaa Arraageewu jedhamu nama maqaan isaa Galaanaa Warquu jedhamu haadha mana isaa fi ilma isaa waliin halkan ajjeesanii loon isaa faannoo wajjin saaman jedhu. Hagayya 30 bara 2023 milishaa
fi raayyaan ittisa biyyaa bakka qubsuma faannoo ganda Woobaancii haleeluuf osoo deeman itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa Abbee Dongoroo kan ta'e Asmaluu Fiqaaduu fi hojjetaa waajjirichaa Rabbirraa Darrashuu dabalatee raayyaa ittisa biyyaa irraa nama fixuu garee kana maddeen himaniiti jiru. Reeffi namoota kanaa hanga ammaatti akka hin kaafamin maddeen himanii mootummaan naannoo Oromiyaa lafa bulchiinsa isaa keessatti ajjechaa hojjettoota mootummaa irratti raawwatameef olaantummaa seeraa mirkaneessuun haa hafuutiin reeffa hojjettoota isaatu gartuu kana harkaa fudhachuu hin dandeenye jedha namni dhimma kanaan wal qabsiisee yaada OMN'if kenne. Dhimma haleellaa aanaa Abbee Dongoroo kana irratti yaada bulchaa aanaa Abbee Dongoroo obbo Tasammaa Shoonee dhagahuuf irra deddeebiin bilbila itti yaallus argachuu hin dandeenye. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa Ginciitti mooraa raayyaa ittisa biyyaa haleelee jira. Kana malee gabaasa addaa nuti qabnu miseensota haaraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsiitti leenji'aa turanii eebbifamanii jiru. Kana malee jajjabeen Cibraan Soddom Boroo injifannoo guddaa barii barraaqaa malkaa gubaatti galmeessee jira. Guyyaa lama horroo guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti mariin araaraa, mariin nagaa, abbootiin amantaa, qeesonni, sheekonni, paastariin, abbootiin gadaa cufti keessatti kan argamanii raayyaa ittisa biyyaarraa dhimma nageenya Oromiyaarraa kan naannoo Amaaraarraa walitti dhufanii marii nagaa buufneerra kana booda walajjeesuun wal buqqisuun kana booda dhaabbata jedhanii sangaa qalanii nyaatanii akkaataa aadaatiin araaramne jedhanii adda ba'an. Adda bahanii nagaa buufne jedhanii adda bahanii guyyaa lama booda har'as uummanni keenya akka reetti cibsamee qalamaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti humni finxaaleeyyii Amaaraa uummata Oromoo irratti weerara bananii namoota nagaa qonnaan bultoota dabalatee namoota 6 battalatti yeroo ajjeesanii qeef qabeenyaa isaaniis barbadeessanii jiru. Maatii abbaa warraa 120 ta'u aanaa Abbee Dongoroo keessaas buqqisanii jiru. Maatii abbaa warraa 120. Kana jechuun nama tokko jala yoo xiqqaate namni 5 maatii yoo jala jiraate lakkoofsaan hedduutu buqqe. Nama 500 ol 600 oltu qeessaarraa buqqe ganda ta'u guutuu buqqisan. Nama 6 hin ajjeesan. Nama 6 rasaasaan tumanii ajjeesan. Qabeenyaan isaanii tokko dhabne barbadeessan. Nagaa buufne jedhanii guyyaa lama dura labsanii har'a kunoo akkanatti uummanni keenya akka reetti qalamaa jira. Maanguddummaan takka Oromoo baasee hin beeku. Firisaa Abbaa Waggaa mariidhaaf maanguddummaaf gad taa'e eeboo isaa bakka inni ala dhaabbatee mariidhaaf raasta sammaa naadoo waliin bunnootti gaafa mariidhaaf ta'anu fannifamee ajjeefame. Abishee Garbaas haaluma kanaan ajjeefame. Kanaafi wanti marii maanguddummaadhaan ta'amu fiixan ba'u. Abbaa humna qabu, abbaa qawwee qabutu irraane olaantummaa isaatiin jiraata. Uummanni keenya mariin nagaa bu'eera jedhee of dagachuu hin qabu. Asirratti dabalata kan isin beeksifnu namni keenya, uummanni keenya lolee ofirraa dhorkuu hin dadhabne. Mootummaatu itti kaayyeffatee bakki kun qubsuma waraana bilisummaa Oromoo jabaatu as keessa jira jedhee waboo qubsuma dhowwachuu jedhee finxaaleeyyii Amaaraa ofumaa ijaaree qawwee ammayyaa itti hidhachiise uummata keenya buqqisaa jira. Uummanni keenya eeboof gaachanaan lolee finxaaleeyyii Amaaraa kana guyyaa tokkotti buqqisuu danda'a. Garuu harka mootummaatu keessa, harka bulchiinsa aanaaf gandaatu keessa jira. Harka federaalaa keessa, harka raayyaa ittisa biyyaa keessa. Jara kanatu harka keessa naqatanii uummata keenya miidhaa jiru.